Magaalaa guddoo gamtaa Emireetota Arabaa kan taate Abu Daabiitti kan argamuu fi buufata xiyyaaraa muummiirraa imala daqiiqaa 30 kan qabu akkasumas bareedinaa fi guddummaa isaatiin addunyaa kanarraa dorgomaa kan hin qabnedha. Masjiidni Sheikh Zayed. Masjiidni guddaan addunyaa kanarraa bareedina isaatiin dorgomaa kan hin qabne masjiidni Sheikh Zayed ijaaramee xumuramee sirna amantichaatiif kan qophaa'e bara 2007 yoo ta'u, baasiin isaas piroojektota biyya keenyaa hedduu walitti ida'amanii hanga kan hin geenye kun doolaara miiliyoona 500 fi miiliyoona 50 dhangala'eera. Bareedina masjiida kanaa fi hanga maallaqa itti baheen alatti kan nama ajaa'ibsiisu karoorri ijaarsa isaa dhalootaa dhalootatti akka darbuu fi yaadamee ta'uu isaati. Karoora ijaarsa masjiida kanaa kan baasanii fi dhagaa bu'uuraa kan ka'an namoota hedduun kan jaalataman pirezidaantiin gamtaa Arabaa Emireetotaa duraanii kan turanii Sheikh Zayed bin Sultaan yoo ta'an, yeroon isaa akka lakkoofsa Awurooppanotaa bara 1996 ture. Sheekiin kun lubbuun osoo jiranii xumura ijaarsa masjiida kanaa ijaan arguuf carraa dhabeessa ta'anis jazanaan isaanii garuu mooraa masjiida kanaa keessaa akka boqotu taasifameera. Seenaa guutuu kana Mashaalaqaa Tube afaan Oromoo irraa ni argattu.